Har'a qophii sagantaa soorata qalbiitii yaadan magaalaa Dirree Dhawaa buunee isin daawwachiifna. Dirree Dhawaa jirra. Dirree Dhawaa jirra laga saayii jabuutiin maal janna laga saayii atunuu ibsita laga saayii tiriikaan maal janna laga saayii. Dirree Dhawaa jirra laga saayii jabuutiin maal janna laga saayii atunuu ibsita laga saayii. Daandii gaara dangaggoota marsaalee daandii kan qilleensa irratti rarra'ee waan dhaabbatu fakkaatu san daawwachaa kan yeroo takka yoo fadhe bita yeroo taayyoo jibbee ammoo garaa mirgaatti yeroo takka deeyila yeroo taan labba sinnaannee sun raafamaa suuta konkolaataa keessaniin gaara dangaggoo bitaa fi mirgatti gadinaa keessa gadi bu'a hallayyaa dangaggootan jalleesii gadii sanii mul'atu. Osoo hin sodaatin daawwitii konkolaataa keessanii gaddeeffachaa yoo sodaachuu baattan morma keessan alatti gadi baasaa yaadannaa daawwachaa soorata qalbiitiin amna karaa bu'a yoo ammoo if jalatti ilaaltee dachiin siin marte suuta mataa kan kee gara konkolaataa keessa keetitti ol deeffadhu if jalatti daawwachaa ammaasa suuta jechaa suuta gadi bu'a jarjaruunis hin barbaachisu keessummaa waan taatataniif suuta dirree seentan. Walli soota kan fagoo fi dhihoo hunda si jaalata dirree Dhawaa. Magaalaa dhooqa bal'aa keessaa gaarreen hin marfamte tanalleeyyaaleen fi sulullan galaanaa gaaraa fi naannoleen ollaarraa kallattii garagaraatiin diriirfamanii funyaan isaanitti deebisanii itti xiyyeeffatan yoo agarte hubadhu san giiftii gammoojjii Dirree Dhawaati. Shemin Dafar. Magaalaa dhooqa bal'aa keessaa gaarreen hin marfamte tanalleeyyaaleen fi sulullan galaanaa gaaraa fi naannoleen ollaarraa kallattii garagaraatiin diriirfamanii funyaan isaanitti deebisanii itti xiyyeeffatan yoo agarte hubadhu san giiftii gammoojjii Dirree Dhawaati. Shemin Dafar. Sagantaa soorata qalbii TV Harar magaalaa Dirree Dhawaa keessa iddoo Jabuutii fi Dirree Dhawaa baaburrii wal qunnamsiisuudhaaf bara 1895 akka lakkoofsa Habashaatti magaalaa Dirree Dhawaa keessa kan eegale yoggaa ta'u sababni isaatis Hararii fi Jabuutii gidduu wal qunnamsiisuudhaaf ture. Haa ta'u garuu sababa gaarri baay'achuutti irraan kan ka'e hin mijooneef ture. Kanaaf Jabuutii fi Dirree Dhawaa karaan adiidaa akka diriirfamu taasifame. Barreeffamni asirratti Shemin Dafar kun jecha Faransaayiti. Hiikaan isaa ammoo daandii hadiida jechuudha. Daandiin baaburaa kun sababa amantii Kaatolikiitti sababeeffachuudhaan yeroo jalqabaatiif magaalaa Dirree Dhawaa kan seene. Duuba daandii baaburaa magaalaa Dirree Dhawaa keessa akka seenuuf shoora olaanaa kan taphatan abbootii amantaa Kaatolikii akka ta'an seenaan ni addeessa. Ara duuba ija sagantaa soorata qalbii TV Harariitiin magaalaa Dirree Dhawaa seenaa si bal'inaan isin biraan geessifna. Bakkuma jirtanii qaamaa qalbiin soorata qalbii faana.
jaarraa 19ffaa keessa yeroo faranjiin Afrikaa sirna gittaa bittaatiin addaan qoqqoodatan Faransaay Misra qabachuuf jecha piroojeektii takka qopheessitee turte. Piroojeektii kanatti maallaqa guddaadhaan dhangalaaste. Piroojeektiin tun Afrikaa fi Awurooppaa ta'uu wal qunnamsiiftuudha. Dachii xiqqoo ardii lamaan jidduu jirtu dho'isanii xurree galaanaa hojjechuun Misraa fi Faransaay wal qunnamsiisan. Waggaa 17 booda ammoo Atsee Minilik hadiidni baaburaa Jibuutii fi Finfinnee jidduu akka diriirfamu bara 1886 mallatteessan akka lakkoofsa Habashaatiin. Bara 1995 ji'a muddee baaburri duraa Shaqataaf jecha dirree dhawaa seene. Kanumaanis magaalaan dirree dhawaa gandarraa gara magaalaa guddachuu jalqabde. Kanaa booda hojjettoota baaburaatii fi garaaja baaburaatiif kan oolu iddoon kun baay'inichaatiif barbaachiftu Atsee Minilik kennan. Kanaa booda dirreen ija banachaa dammaqaa qaroomaatti dhufte. Sababiinis ummanni sababa geejjiba baaburaatiin biyyoota addunyaa garaagaraatirraa dhufan. Muuxannoolee hojii biyyoota isaanii hojii daandii, tan ijaarsa manaa, tan fayyadamiinsa ujummoo bishaanii, tan hojii uffata ammayyaatii fi tan hojii daldalaa barsiisuu isaaniitiin. Isaan kana keessaa Araboonni, Hindoonni, Girikoonni, Turkoonnii fi akkasumas lola Xaaliyaan booda Xaaliyaanonni dirree keessa kanneen jiraachaa turanidha. Ammallee ijoolleen isaanii dirree keessa kan jiraachaa jiran baay'eedha. Magaalaa kuduraaf muduraa, biyya mandariinaaf burtukaanaa, biyya allaattiin foon malee lafee ittiin nyaatinaa jechaa quufa biyyattiidhaatti labsitu yommuu ju'aan dhageesse sirbaan immoo ijaani garteeti laata. Moo ilmaan isii kan dirree rakkattee dhiphatas guddifatte. Iddoo raafamni galaanni halkanii kan osoon shokomsine dhufusan isaan hammaarees gangalchaa mukaan gufuun dhakaan qoree fi ija daqarreetiin dhawaa gaara Jibuutitti if dura erge. Yommuu ju'aan dhageesse moo osoo Barack Hussein Obaamaan osoo pirezidaantii USA hin ta'in dura dhufee daawwate san dhageesse maaliini? Soranni qalbii ammoo har'a waan arkeessanitti hima. Hundaafuu bashannanuu yoo barbaadde daawwii yoo hawwitan qalbii keessan bohaarsuudhaaf qilleensa jijjiiruu yoo hamiltan gaaddisa kaziiraa yoo dharraate yaada keessan hin jijjiirinaa koottaa gara dirree dhawaa. Feetu konkolaataan, feetu baaburaan, feetu xayyaaraan, feetu goommaan, feetu miilaan, feetu fardaan, feetu harreen kottu dirree dhawaa. Hanga miilli keessa fidu mee xiqqoo dirree si daawwachiisa. Feetu baajaajiin, feetu gaarii fardaatiin, feetu miilaan, feetu yaadaan si naanneessee seenaa si muraasa sitti himuun fadhe. Tole akka jettu ammoo shakkiin qabu. Jiraattota dirree dhawaa yeroo yaadannu jechoonni isaan ittiin babbeekamanii baha Harargeetti fudhatamatti hin qaban gaggaariin ni mul'atu. Aboonuu dhiisi. Maalisa? Ajaa'iba qabda. Ati qashxii bara. Na'am. Fi kan kana fakkaatan jechi jedhu waliin ka'uusa laafumatti jecha kanatti kan fayyadamu ilmaan dirree ta'uu baatullee dirree dhaquu isaatiif jechoonni kun ammoo ragaadha. Dur magaalaa dirree dhawaatti gaarii fardaatu baay'ata ture. Hawaasni magaalatti farda gaariitti fayyadamaa yeroo dheertuudhaaf kan turan ta'ullee yeroo muraasaa booda konkolaattonni tokko tokko gara magaalatti seenuudhaan tajaajila geejjibaa kennaati turan. Duuba kanumaa waliin wal qabatee seenaan wayii nu yaadachiisa. Yeroo san konkolaattonni piip waan ja'aniif gargaartonni makiinaa fayyadamtoota yommuu fe'an piip laga harree piip ganda qoree piip jechaati namoota tajaajilaati turan. Tanaaf fakkaata. Kabajamoon Dr. Artist Ali Muhammad Birraan ammoo piip jechaa kan sirba isaa kana keessatti jecha baabbii ja'uutu jira. Jechi kun hawaasa dirree waliin hariiroo guddaa qaba.
dirree keessa mana sinimaa lamaatu jira. Maajistikii fi Amper Jaamanitti yaamaman. Dur sinimaa Maajistikii namtichi filmii daawwachiisu kan lammii Giriik ta'etu ture. Maqaan namticha kanaa Baabbii Jaameeti beekama. Yeroo baay'ee filmiin Baabbiin fidu ammoo rakkoo teeknikaatu itti baay'ata. Filmii yogguu garsiifamuu jalqabe daawwattoonni qalbii takkaan hordofuu eegalan filmichi ammoo yookaan ni dhaabbata yookaan akteeti istaa godhee hafa. Haalli kun yeroo itti deddeebi'ee isaanitti baay'ate ammoo daawwattoonni kun obsa dhabaniiti aaruu jalqaban. Fooriyyaan iyyiinsaa fi wacni itti aanee kanaa booda Baabbii afaan Arabaatiin arrabsuu eegalan. Yeedaloo phiiphiif jettu tana faadhatti fayyadamaniiti maqaa Baabbii yaamaati kaan isa arrabsan. Yeroo kana Baabbiin dafeeti asii fi achi fiigaati filmicha sirreessuudhaaf tattaaffata. Filmichi yommuu sirraa'u ammoo Baabbiin ni faarfama ammaas. Baabbii Lillaahi Darroo ja'amuudhaan hiikkaan Baabbiidha jiraadhu nuuf jechuudha. Kabajamuun Dr. Artist Alii Birraan garuu sirba isaa keessatti Baabbii je'eti callisa. Gara biraatiin galaana yeroo dheertuudhaaf dhukkubbii sammuu dirreetti ta'aa ture kan osoo hin shokomsine riphee dhufuudhaan ilmaan isii iddoo rafanitti ukkaamsi kun eessaa akka dhufu ni beektu. Ammaas rooba dirreetti rooburraa kan uumamu sitti hin fakkaatin dhugaan jirtu tanaati hordofi. Galaanni kun rooba naannoo ollaa dirreetii fi akkasumas gaarreen dirree marsan irraa kan ka'u hoggaa ta'u dirreen dhooqa keessatti waan argamtuuf laafumatti suuta suutaan walitti ida'amaati humnaas dabalachaa irree jabeeffachaati gara dirreedhaa seena. Seensi isaatis kallattii lamaan hoggaa ta'u kallattii butichiitii fi tan qafeeraatiin. Isaan keessaa kan hawaasa dirree miidhe ammoo isa kallattii qafeeraatiin seenu hoggaa ta'u goda bal'aa ija aannaniitii fi qarsaarraa walitti dhufeeti naannawa qarree jaldii isaa jaamtutti wal qunnamuudhaan humna addaa ummata. Galaanni kun hoggaa gara dirree seenu ooltee bultee rabbii dirreef osoo hin dhiyeessine keessa qaxxaamura. Dirreen sodaa keessa hollachaa hurgufamaati bobbaan nagaya jechaa gara Jibuutii qajeelchiti. Yaada keenya gara duraatti adeebifnu. Uumama jecha dirree dhawaa jiru ilaalchisuudhaan yaadni garaagaraa kan kennamu hoggaa ta'u kanaatu kan sirriitii kaaniitu kan dhugaatii jechuudhaaf ammoo hedduu nama dhiba. Gara biraatiin dirreen dhawaa jechi jaamu kennamuu kan danda'e yeroo duraa waldiddaa uummata Somaalee fi uummata Oromoo jidduutti uumamteen dirree itti wal dhawan waan taateef dirree dhawaa jaamtee akka yaamamaa turte seenaan ni addeessa. Kunii fi kan kana fakkaatan akkuma jiranitti kanneen magaalaan tun dirree mukni qorichaa yookaan dawaa itti argamu ta'uu isiitiin dirree dawaa ja'amtee kan ja'anis baay'eedha. Iddoo qorichaa taatu iddoo itti wal dhawan taatu dirreen dirremu eenyummaa isii hin jijjiirtu. Ibsi garaagaraa kan namaatiif kan jiru. Gara gaaddisa Kaziiraatti imalla. Nu faana ammas. Qophii sagantaa soorata qalbiitiin guyyaa arraan tanaan magaalaa dirree dhawaa keessa daawwachaate kan jirtanii amma bakka itti argamnu Kaziiraa jaamteetti kan yaamamtu. Kaziiraan maqaa jecha Faransaay gaafa duraatti naannawa kana lammii biyya alaa kan ta'an Faransaayotaa fi akkasumas Giriikootaatu naannoo kana qubatee ittiin jiraachaa ture. Sababa saniitirraan Kaziiraa jechuun kan danda'ani. Duuba kan ta'e ajaa'ibsu magaalaan dirree dhawaan maqaa badhaasa garaagaraa kan qabdu. Hedduudha kan qabdu kan keessaa qabri ijoollee saaphihan ganda qoree ganda tibboo Kaziiraa maqaan si himamee hin dhufu. Qophiin sagantaa soorata qalbii dubaarra imala isiitiin magaalaa dirree dhawaa keessa jirti bakka jirtanii qaamaa qalbiin
turtii gaarii. Magaalaan tun babal'achuu isiitiin dura naannawa Kaziiraatii fi hanga ganda muraasaatiin ala dachii qullaa muka kiniiniitii fi muka gaggabaaboo gammoojjiitiin guutamte ta'uusaa seenaan ammaas ni addeessa. Kaziiraan caayaa dirreeti. Mukkeen hin xaxamteeti bosona samii taatee aduu dumeessiti. Gaaddisa uumteeti dachii qabbaneessiti. Caayaa taateeti miidhaayitee jaalalaaf si afeerte. Jaalala si qabsiifteeti onnee ta'e leenjifti. Jaalala si barsiifteeti ekspertii si gooti. Kaziiraan dirreen silaa mukkeen bosonaa samitti ol ijaajanii dhaabbatan qabaachuu baattee akkam taati. Aduudhaan affeelamteeti waadamtee baquu ni malti. Ullattee onuu ni malti. Tanaafuu mukkeen kun galatoonfachuudha qaban. Mukkeen dirreef gaaddisa ta'an muka kiniin, muka seefii, muka xemar, muka filfillee, muka jammoo, muka qurquraa, muka roqaa, muka buskutaa, muka shifarraa, muka hangooraa fi jilboo fi kan kana fakkaatan faatu jira. Mukkeen kun tajaajila gaaddisaa qofaa dirreef hin laatan. Tajaajila wal'aansaa kan saffisa ta'e kennan jechuudha. Dilcorraa gurguruudhaan oolmaa guddaa oolaati jiran. Tanaaf galata olaanoo ta'e qaban. Dirree biraa. Isaanis mukni kiniinaa, mukni shifarraa tajaajila olaanaadhaaf isaan gumaachaati jira. Kaziiraan gaaddisa jaalalaati. Qe'een isii tan seenaati. Umriin haa dheeraattu. Yeroo dhiyoodhaan as Kaziiraan haaroomaati jirti. Kabajamtoota daawwattoota sagantaa Soorata Qalbii TV Harar qophiin sagantaa Soorata Qalbii TV Harar magaalaa Dirree Dhawaa keessa iddoolee garaagaraa imaltee isin daawwachiisaati kan jirtu. Maqaaleen magaalaan Dirree Dhawaattiin badhaafaman kanneen keessa artistoonni baay'een afaan garaagaraatiin afaan Somaalee, afaan Hararii, afaan Oromoo, afaan Amaariffaatiin maqaa magaalaa Dirree Dhawaa hundaafuu sirbaniitii fi kan jirani. Dirreen Dhawaan biyya jaalalaa ta'uu isiitiin weelliftoonni garaagaraa afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Somaalee fi Harariitiin fi kan kana fakkaataniin biyya jaalalaa, biyya quufaa ta'uu isii kan ragaa ba'aniif biyya duraati. Weelliftoonni beekamoon kan akka Dr. Artist Alii Birraa, Abbitoo Kabbadaa, Nuhoo Goobanaa, Qamar Yuusuf, Haaloo Daawwee fi kan kana fakkaatan faan magaalaa Dirree Dhawaa bareedduu fi bareedaa isii faarsaati tan jaalatan. Dirree Dhawaa keessa barbaadaa akka turan jaalalaan affeelamuu isaaniiti weellistoonni walleedhaan dubbatan. Dhugaadha. Dirreen jaalala si barsiifti. Si barsiifnaan ammoo dhukkubbii onnee illaa jaalalaa siif gumaachite jechuudha. Keessaafuu bareedduulee isii yoo sitti gadi baafte haala kana hubachuu yoo barbaadde dubartiirraa Haloon Daawwee dubartiif dursa haa kan nu ji'eeti malee sirbi dura dirreedhaaf sirbame. Dirree Dhawaa jirra lagasaayi jabuuti maal janna lagasaayi atuluu ibsita lagasaayi tiriika maal janna lagasaayi Dirree Dhawaa jirra lagasaayi. Kan jiru ture miila fardaan si barbaada Dirree Dhawaa keessa mana kee waa hin beeku eenyumaan nageessa jechaati oowwa ho'a magaalaa Dirree Dhawaa keessa. Faaruu tanaan qarxab godhaati boonaa bareedaa loosha Dirree Dhawaa kana keessa barbaachaan gurbaa jaalatte kana argachuudhaaf kooneel keessa Qafiiraa, Laga Harree, Kaziiraa, Diipoo, Saaphiyaan, Taayiwaan, Aafaxiisaa jechaa gurbaa barbaachakaaf ta'uu isii yoo gaafatte Haloon Daawwee sitti himti. Dr. Artist Alii Birraa ammoo
dirree dhawaa namaleen dubbisinaa jetti. Je'eeti dirreen biyya qoofaa iftuu biliqqisiistu miidhaayiduu fi hunda caaltoo ta'uu isii kan dirree dhawaa qabu Jibuutirraa haajaa takkallee akka hin qabne siif mirkaneessa. Nu hongoo banaatis waan je'ee jettu jira. Jechuudhaan duuba aartistoonni baay'een faaruu dirree dhawaa qarxam godhan kun dirreen biyya harmee aantuu namaa ta'uu isii yoo siif ibsu. Aartistii Weellisaa Qamar Yusuf harkatti waa qabatee awwadaa irraa hoggaa dhufu. Hanga liphuu ijaatti dhangaggoon gabbu'ee akkuma magaalaa dirree dhawaa seenee konkolaatarraa bu'etti bareedduu faayawoo faayfayoo tan morma isaa ta'uu tan ijjisii akka urjitti hangaatee biliqiftu tan mudhiin isii qabaa harkaa hin guunne lookoo kulleen talaa ijaan arkuu isaatiin lubbuunsaa onneensaa akka milkooyte siif hima. Qamar Yusuf safuu bareedinaarraa. Jechi kan kee kalawaa haasawni kee ni miyaawaa. Jechi kan kee kalawaa namshi sawaa 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 yaa bareedduu dirree dhawaa. Jechuudhaan bareedina dubree dirree bareedduu olii ta'uu isii faaruun qarxam godhaati ibsa. Tanaafuu dirreen biyya jaalalaa, biyya gammachuu, biyya jaalala si qabsiistu, tan jaalalaan si bal'eessitee si waattu, tan miidhaa onnee laalaa madaa sitti taatu jechuudha dirreen dhawaa. Suma